Yoo yaa nagaa keessanii jaalatamoo warra YouTube irraa ani ibsaadha. Viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaalu Telegiraamii afaan Oromootti akkamittiin akka jijjiirrachuu dandeessanidha. Telegiraamiin kana hojjetu akkuma beekamu afaan Ingiliffaa fi afaanota addunyaa kanneen birootiin. Garuu afaan keessanii akkamittiin akkasiin itti jijjiirrachuu dandeessanii isinitti agarsiisa. Hanga dhuma viidiyoo isaatti turtii gaarii nu faana godhaa isiniin jenna. Ergaa tokko qabna. Daawwadhaatii walitti deebina. Ibsa appis irratti wanti ajaa'ibaa lama dabalamuuf deema. Yeroo hunda viidiyoo keenya keessatti kan qabannee isiniif dhiyaannu ta'a. Kunis viidiyoo kanarraa eegaleetu mata duree home viidiyoo fi creation jedhudha. Home viidiyoo keessatti viidiyoota kofalchiisoo ajaa'ibaa qabannee isiniif dhiyaanna. Creation keessatti ammoo gaaffiiwwan jajjaboo barsiisoo fi beekumsa irraa cuunfattan isiniif dhiyeessina. Home viidiyoo kofalchiisoo creation gaaffiiwwan jajjaboo waan kanatti ammam gammaddan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaa. Tolega akkuma ergicha irraa hubattanitti yeroo hundumaa viidiyoo keenya keessatti home viidiyoo kan jedhuu fi creation kan jedhu itti daballee yeroo hundumaa viidiyoo keenya tokko keessatti qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Home viidiyoo keessatti viidiyoota bohaarsoo, creation keessatti immoo gaaffiiwwan jajjabooti kan qabannee isiniif dhiyaannu. Hordoftoota keenya viidiyoo kana like gochuudhaan namoota jaalataniif immoo yookaan immoo namoota irraa baratu jettanii yaadaniif immoo share gochuudhaan akka nu cina jirtan nutti agarsiisaa isiniin jenna. Home viidiyoon keenya irraa kana. Tole akkasinitti tole abdii guutuun qaba. Viidiyichi namatti tola. Creationiin keenya irraa immoo baay'ee kan nama ajaa'iba. Abbaan Telegiraamii eenyudha isa jedhudha. Abbaan Telegiraamii eenyudha yookaan immoo Telegiraamii kan kalaqe eenyudha. Fakkeenyaaf kunoo inni kun Maark jedhama. Abbaa Feesbuukiiti. Feesbuukii kan kalaqe isa kanadha. Maark jedhama kun. Akkuma kana Telegiraamii kan kalaqe eenyudha. Paartii viidiyoo irratti iddoo ta'etti isinittan hima. Sinootorran bubbutiin hanga dhumaatti viidiyicha daawwadhan isiniin jedha. Gara viidiyoo keenya irraatti. Egaa viidiyoo keenya irraas gara afaan Oromootti akkamitti akka hiikkachuu dandeenyudha. Kunoo new group contact calls people nearby saving message settings akkanattiin invite friend akkanattiin jira afaan Ingiliffaatiin jechuudha. Gara afaan Oromootti akkamittiin hiikuu dandeenya isa jedhu yookaan immoo afaan Oromoo akkamitti fayyadamuu dandeenya isa jedhudha kan inni isinitti agarsiisu. Tolega afaan Oromootti hiikachuudhaaf liinkiin description irra yookaan immoo liinkicha koomentii irra isiniifan ka'a. Koomentii irraa cuqaasuudhaan gara afaan Oromootti jijjiirrachuu ni dandeessuun isiniin jedha. Steeppiin ani hordoftanii gara afaan keessanitti jijjiirrachuu ni dandeessuun isiniin jedha. Ifamoo isin jeeqee gara afaan keessanitti jijjiirrachuu ni dandeessuun isiniin jedha. Koomentii irra isiniif ka'a. Sin koomentiin ani isiniif kaa'e kunoo kana koomentii irra isiniif ka'a. Koomenticha irra tuquudhaan gara afaan keessan afaan Oromootti jijjiirrachuu ni dandeessu. Kunoo irraan tuqa yeroo tuqe gara biroozaraa na filachiisaa jechuudha. Biroozara barbaaddan Kiroomis haa ta'u Googilis haa ta'u waan barbaaddan filattanii siin gara afaan keessanitti jijjiirrachuu qofadha jechuudha. Ni eegdu akka humna bilbila keessanii fi intarneetii keessanitti isin tursiisuu danda'a. Kanaafuu viidiyoo kana immoo like tuquudhaan nu cina akka jirtan nutti agarsiisaa isiniin jenna. Gara afaan Oromootti hiikachuun waan guddaadha jechuudha. Afaan Amaaraatiin illee jiru. Afaanota addunyaa kanneen biraatiin jiru malee afaan Amaaraatiin jiru. Kunoo garuu gara afaan keessanitti akkamittiin akka jijjiirrattan haala ajaa'ibaatiin isinitti agarsiisaa jechuudha. Liinkicha tuqxanii yeroo seentan kunoo fuula kana qabatee isiniif dhufa. Use Telegram in afaan Oromoo kan jedhu tuqxu waan biraatti hin bu'in asini shum kana kunoo asini tuqxu kunoo barreeffama ishii kanarra si'a tokkoof erga tuqxanii gara Telegiraamii keessanii isin geessaa jechuudha. Kallattiitiin ni eegdu xinnoo ishin eegdu gara Telegiraamii keessanii kallattiin isin geessaa. Sit language si waan biraatti hin bu'ina. Kunoo gara Telegiraamii nageesseet kunoo change kan jedhu kana qofa tuquudhaan change kunoo haala ajaa'iba ta'een gara afaan kootti na jijjiiramee jira. Kunoo Telegiraam kunoo warreen dura kunoo gareewwan haaraa guruuppii jedhee kan jiru nuyi guruuppii faa kan jedhu namtoota bilbiloota namoota dhiyoo jiran ergaawwan ol kaayaman
qindaa'inoota jedhanii haala ajaa'iba ta'eetiin gara afaan kootti naaf deebi'ee jira. Kun maarree waan baay'ee nama ajaa'ibu. Viidiyoo kana laayik tuqaasiin hin jenna. Kunoo hiriyoota kee affeerii jedha. Kunoo asitti qindaa'inoota kan jedhu kanarra tuquutiin gara afaan keessaniitti deebiftanii yookaan immoo gara Ingiliffaatti deebifachuu ni dandeessu. Language kan jedhu kanarra filachuun kunoo afaan Oromoo asitti seef ta'eet isiniif ta'a. Kana caalaa achi dhaquun isin hin barbaachisu. Telegiraamii keessa taa'uutiin gara afaan keessaniitti yoo barbaadan gara Ingiliffaatti kunoo jijjiirrachuu ni dandeessu jechuudha. Afaanota gurguddatan kanneen taasisuu ni dandeessu. Tarreewwan afaanota gurguddatanii kunoo afaanota addunyaa kanaa kanneen biroo jira malee afaanonni biroo dhiyeenyatti jiran hin jiru jechuudha. Kunoo garuu afaan keessaniitiin fayyadamuun waan guddaadha jechuudha. Sararaan kunoo laala afaanota haala ajaa'ibaan ta'e gara afaan kootti naaf jijjiirameetu jira jechuudha. Kunoo baay'ee tokko nama gammachiisa. Akka gammaddaan laayik tuqxanii akka nutti agarsiistan abdii guutuun qaba. Kanneen immoo YouTube chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Reef viidiyoo kana ilaalaa kan jirtanii isiniin jedha. Amma yeroon isaa ga'ee abbaan telegiraamii eenyudha jedhee gaaffii isin gaafadheetan ture. Abbaan telegiraamii yookaan telegiraamii kan kalaqe kanaa jechuudha. Kun abbaan telegiraamii yookaan telegiraamii kan kalaqe isa kana nama kanadha jechuudha. Maqaan isaas Pavel Durov jedhama. Pavel Durov isa kanadha jechuudha. Kun abbaan telegiraamii. Akka isinitti tole abdiin qaba. Viidiyoon keenya irraa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa naaf ta'a.